Bulchiinsi magaalaa Finfinnee damee garaagaraan carraa hojii uumuun fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Hojii dhabdummaan waggoota dheeraaf dararama hamaa keessa kan ture dargaggoo Tsaggaa Taarikuus kutaa magaalaa Boolee aanaa 12tti hiriyoota isaa waliin fayyadamtoota carrichaa ta'uun dargaggoota iddoo isaaniif kenname misoomsanii waldaa konkolaataa dhiquu fi afata manaa miicuu hundeessuun gara addunyaa hojiitti galaniiru. Bakki hojiif isaaniif kenname kun kanaan dura bakka balfitti gatamuu fi tajaajila kennaa hin turredha. Hojii gaggeessaan waldichaa dargaggoo Tsaggaan jireenya ulfaataa hedduu booda mootummaan jijjiiramaa carraanuuf uumee jedha. Hojii kana osoo eegaluun dura eebbifamne anamma eebbifamee naannoo waggaa 12 wayii lafa taa'eera. Jijjiiramni kun maal fidee dhufe jettee waan gaafatte angammachuuti waan ansitti mukeessaa jijjiiramni kun nuuf badhaadhina fidee dhufe. Dargaggoonni carraa hojii isaaniif uumameen ofirra darbanii dargaggoota biroof carraa hojii uumuu mul'ata taasifachuu qabu kan jedhu dargaggoo Tsaggaan deeggarsa mootummaan nuuf taasiseen ofirra darbuunis dargaggoota biroof carraa hojii uumuu dandeenyerraa jedha. Kana qofas osoo hin taane kutaalee hawaasaa galii gadi aanaa qabaniif deeggarsa akka taasisanis hima dargaggoo Tsaggaan. Sababa mootummaan deeggarsa nuu gochaa jiru, sababa mootummaan qarqaarsa nuu kennaa jiru. Kanarraan kan jijjiirama akkasii kan finne ofirra dabarree carraa hojii uumnee hojjetaa 15 hanga 20 gidduu jira. Hojjetaa 15 hanga 20 gidduu asirra jiran kun immoo ijoollee maatii qabanidha hundi isaanii. Ijoollee maatii isaanii irra isaanumarrayyuu dabarree immoo jiraattota harka qalleeyyii ta'an kan ilmeen isaanii deeme, kan umuriin isaanii baay'ee deeme, kan iji isaanii hin argine, kan miilla hin qabne wiilchariitiin socho'an ji'aan deeggarsa goonaa fi dargaggoonni waldichatti carraan hojii isaaniif uumamee hojjechaa jiranis jireenya isaanii fooyyeessaa akka jiran kaasanii isaanis ofirra darbuun dargaggoota biroof carraa hojii uumuuf kaayuu akka qaban ibsaniiru. Carraa kana dura odoo hin dura yaa'u qansiraan hojjechaa tureyyuu duraan yaa'u harka gara afaanitti malee jijjiirama hin qabu ture. Amma galanni haa galatoomu yaa'u egaa hojii kana jalqabe baay'ee bareeda. Muuxannoon asitti galee asii fudhadhee kanarraani ofii koos dhaabbata mataa koo banadhee tananii namoota akka koo kana dura hojii dhabanii taa'anii turanii of jalatti qabeetan jaras muuxannoo koo sana asitti baradhee kana jaraafillee ittiin gaheetan akka isaan ofii isaanillee darbanii darbaan dabarsa dhaloota dhufu guddisan karoorfadheen jira. Rabbi immoo na gargaara jedhee tan yaada. Kutaaleen hawaasaa waldichatti deeggarsi isaaniif taasifamuu gama isaaniin dargaggoo Tsaggaa Taarikuu galateeffatanii dargaggoonni biroos muuxannoo dargaggoo Tsaggaa fudhachuun hojii tolooltummaa aadaa taasifachuu qabu jedhaniiru. Tsaggaa'ee እንግዲህ በጣም መልካም ሰው ነው። Tsaggaa'een nama gaariidha. Ji'a ji'aan ergan deeggaramuu eegalee waggaa 3 guuteera. Zayita leetira 3 misira qullubbii kiiloo 3 ji'a ji'aan ni fudhanna. Akkasuma qarshiis harkatti nuuf kenna. Mucaa eebbifamaadha. Dargaggoonni biroos muuxannoo kana goonfachuu qabu. Galatoomi jennaan. Hojiin hiyyeessaaf hojjetu namni kamiyyuu hin hojjetu. Ani bilbilli isaayyuu yoo na dide baay'een dhiphadha. Akka haadha isaatti na kunuunsa. Ammas dabalee haa kennuuf umurii isaa haa dheeressu. Tsaggaan nama gaariidha. Waaqayyoo waan hamaarraa isaa eegu. Dargaggoonni hojii filachuu fi yeroo isaanii qisaaseessuu irraa of qusatanii carraa hojii mootummaan uumutti gargaaramuun jireenya isaanii kan maatii fi kan biyyaa utubuu akka qabanis dargaggoo Tsaggaa Taarikuun dhaameera. Erganan dabarfachuu barbaadu dargaggootaaf carraa kanatti fayyadamne dargaggoolii dogoggoraa jiran siyaasa keessaa ba'an lammiif lammii walitti buusuu keessaa ba'anii amantiif amantii walitti buusuu keessaa ba'anii gara hojiitti deebi'an maatii isaaniif lammii isaaniif biyya isaaniif utubaa ta'uu danda'u. Gara fuulduraas waldicha gara giddugala investimentii guddaatti jijjiiruuf haaldureen hundi xumuramuu dargaggoo Tsaggaa Taarikuun ibseera.